Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota ajaa'iba takka isinii qabadhee dhufeen jira. WhatsApp nama baay'ee cufamuu eegalee jira. Kana jechuun yeroo tokko isinirraa cufamnaan lakkoofsa sanaan deebiftanii banachuu hin dandeessanu. Keessattuu aappilii gootanii aappiliin sun isinii deebi'uu dinnaan deebiftanii lakkoofsa sanaan WhatsApp akka haaraatti banachuu hin dandeessan haga baatii ja'aatti jechuudha. Kanaafuu irraa of eeggachuu qabdu. Sababa maaliitiif WhatsApp nama baay'ee cufamaa jira? Sababni inni cufamuuf maali? Ka jedhu bal'inaan sirriitti waliin ilaalla. Maal irraa eeggachuu qabna akka WhatsApp channel WhatsAppin keenya WhatsApp accountin keenya nurraa hin cufamne maal eeggachuu qabna isa jedhu bal'inaan sirriitti waliin ilaalla jechuudha. Chatting keessan ni hafa garuu lakkoofsa haaraadhaan kan isin WhatsApp banachuu dandeessan sanaan booda yeroo takka isin irratti cufamnaan. Kanaafuu dirqama waan kanarraa of eeggachuu qabdu akka WhatsAppin keessan isin irraa hin cufamne. Sababa WhatsAppin irratti cufamuuf sababa gurguddaa lama isin qabadhee dhufeen jira kan waliin ilaalu ta'a. Obboleeyyan channel YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe kana tuquudhaan waan sakandii xiqqoo isinitti fudhatu akkasuma like tuquudhaan yaada keessan yookaan immoo yoo gaaffii qabaattanis comment irra naaf kaa'uu hin dagatina isiniin jechaa eegan. Karaa lama waliin ilaalla. Karaa baay'eedhaan cufamuu danda'a garuu namoonni keenya waan jarri fayyadaman ilaalchi wal qabate karaa gurguddaa lamaan kan WhatsAppin namoota keenya irra caalaan isaa kan inni cufamaa jiru. Kanaafuu karaa lamaan kun maaliif maali isa jedhu bal'ifnee waliin ilaallaa jechuudha. WhatsApp yeroo isinitti cufame this account cannot use WhatsApp waan jedhuun isiniif fida. Haala kanaan diimaa isinitti bobeessee jechuudha. Kana jechuun WhatsApp sana irra deebitanii seenuu hin dandeessan. Aappilii gochuu ni dandeessu yoo cufame sa'a 24 keessatti isiniif deebisa. Inni guddaanii fi inni jalqaba sababni WhatsAppin sun namarratti cufamaa jiruuf eegan sababni inni guddaan inni jalqaba spam and bulk messaging waan jedhu waliin ilaalla. Bulk messaging spaming kun maalinni ergaa hin taane yookaan immoo ergaa hedduminaan keessattuu koopii gootanii nama baay'eetti share gochuu yookaan nama baay'eetti erguun dhorkaa akka ta'e asirraa beekuu qabdu. Sanaaf falli bareedaan jira. Karaa nama hedduutti meeseejii yeroo tokkicha karaa salphaa taheen erguu dandeessu WhatsApp irraa. Kanaafuu koopii gootanii nama baay'eetti yeroo wal fakkaataa keessatti meeseejii wal fakkaataa ergaa wal fakkaataa nama baay'eetti yoo ergitan WhatsAppin keessan baanni taha isinirraa cufamaa jechuudha. Kanaafuu kanarraa of eeggachuu qabdu. Kana namoonni ergaa tokko tokko namaa yoo dabarsuu feetan karaa isin fayyadamuu qabdan karaa biraatu jira. Meeseejii namatti erguudha yookaan immoo meeseejii wal fakkaataa nama baay'eetti karaa tokkoon erguu dandeessu. Garuu koopii gootanii lakkoofsa adda addaatti meeseejii wal fakkaataa yoo hedduminaan share gootan inni cufamaa. Kanaafuu kanarraa of eeggachuu qabdu inni jalqaba. So isuma jalqabaa kanarratti wal qabatee meeseejii hedduu yoo namaa erguu feetan karaa salphaa ta'e WhatsApp nu qopheessee jira. Karaan sun maalinni isa jedhu itti aannee waliin ilaalla osoo sababa inni WhatsAppin cufamuuf kara lammaffaatti osoo hin darbiniin dura jechuudha. Tuqaa sadan gubbaa kana tuquudhaan WhatsApp irra broadcast list waan jedhu kana fayyadamuu dandeessu. Broadcast list kana keessa seenuudhaan nama haga 256 waan akkasitti yeroo tokkicha meeseejii wal fakkaataa erguu dandeessu. Karaan kunis karaa seera qabeessa. Kanaaf WhatsAppin broadcast list kana nu fidee jechuudha. Kanaafuu asirra seenuudhaan broadcast list kanarra ida'uu tuqattu. Ida'uun gara gajjallaa kana ni jira. Ida'uu tuquudhaan lakkoofsa haga 256 select gochuudhaan nama feetan nama meeseejiin sun yookaan immoo ergaan sun haqa qabu jettanii yaaddan nama 256tti yeroo tokko meeseejii wal fakkaataa erguu dandeessu. Kanaafuu broadcast kana keessa seenuudhaan new broadcast ni tuqxu. Sanaan booda lakkoofsa isiniif fida. Lakkoofsa yookaan immoo maqaa isin save godhattan namoota as keessa haga feetan select gochuudhaan irra tuttuquun select gochuudhaan right kana tuqxu. Right yeroo isin tuqxan haala kanaa isinii baasa. Maqaa sitti horuu ni dandeessu. Gubbaa irra nama 8 filadhee jira. Meeseejii san asuma irratti paste gootanii ergitu nama maraayyuu bakka takkatti qaqqabaa jechuudha. So gubbaa kanarra tuquudhaan yoo feetan maqaa itti horuu dandeessu. Broadcasting kun maqaa maalii akka qabaachuu barbaadan change broadcast list name waan jiru tuquudhaan maqaa feetan itti gochuu dandeessu. Sanaan booda meeseejii asuma broadcasting kanarra dhaabachuudhaan itti ergitu yoo barbaadan immoo ofirraa delete gochuus ni dandeessu jechuudha. Karaa kanaan ala garuu yoo nama tokkoon
tokkoon tokkoonitti meeseejii wal fakkaataa yeroo wal fakkaataa keessa yoo ergitan carraa WhatsAppiin keessan gubachuu yookaan immoo isinirraa cufamu guddaadha. Kanaafuu irraa of eeggachuu qabdu. Meeseejii nama baay'eetti yoo erguu barbaadan karaa kanaan ergitu. Sanaan booda delete broadcast list jechuudhaan delete ofirraa gochuu ni dandeessu. Karaan inni lammaffaa yookaan immoo sababni guddaan WhatsAppiin namoota baay'ee irratti cufamaa jiruuf inni lammaffaan guruppii amma create gochuudhaan irra deddeebitanii create gochuudhaan osoo namni hin fedhin ofii keessanii kontaaktii qabdanu itti naquudhaan meeseejii irratti ergu guruppii sana irratti nama calliftaniituma guruppii kanatti naqxanii yoo irra deddeebite guruppii tokko lama create gochuu ni dandeessu. Garuu guruppii hedduminaan irra deddeebitanii create gootanii yookaan immoo daqiiqaa xiqqoo keessa guruppii hedduu create gootanii nama baay'ee itti naqxanii yoo meeseejii irratti ergitan namoonni sun osoo fedhiin ergaa jirtu waan ta'eef chaanaaliin keessa WhatsAppiin keessan kun ni cufamaa yookaan immoo isin irratti gubamaa jechuudha. Kanaafuu meeseejii hedduu erguu barbaadan broadcast list fayyadamu. Akkasuma guruppii keessan yeroo create gootan seeraan fayyadamuu qabdu. Guruppii adda addaa ammuma create gootanii ammuma meeseejii irratti erguudhaan nama jeequu hin qabdan. Kanaafuu karaa gurguddaa kana lamaniin WhatsAppiin nama baay'ee cufamaara. Karaa kanarraa of eeggachuu qabdu. Ammas immoo waan akka GB WhatsApp Plus FM WhatsApp jara akkasii fayyadamuurraayis of eeguu qabdu. Bilookii yookaan immoo riipoortiin yoo isinitti heddumaates yookaan riipoortii namni riipoortii isin godhu bilook isin godhu sa'a murtaa'aa keessatti sa'a gabaabaa keessatti yoo heddumaate sanaan isin irratti cufama. Kanaafuu waan nama mufachiisu waan nama cinqu namatti erguu dhiisuu akka namni riipoortii isin godhu carraa kennuu fi dhiisuu qabdu. Kanarraa sirriitti of eeggachuu qabdu. Karaa baay'eedhaan cufamuu danda'u. Gara karaan gurguddaan namoonni baay'ee WhatsAppiin jira irratti cufamaa jiruuf karaa gurguddaa kanaan irratti cufamaa jira waan ta'eef karaalee kana irraa of eeggachuu qabdu. Gonkumaa meeseejii heddumeessitanii namatti erguu hin qabdanii guruppii amma create gochuudhaan nama dirqeen itti naqxanii meeseejii irratti erguurraa of qusachuu qabduun isiniin jedha. Egaa akka irraa barattanis abdii guddaan qaba. Yoo cufame immoo akkamitti sirreessina isa jedhus barnoota haaraadhaan isinii qabadheen dhufa viidiyoo haaraadhaan. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.